Hayyee akkam jirtu? Ammas egaa mata duree biraa tokko qabadhee dhufeen jira. Mata dureen kunis egaa moor kan daa'imman ilaallatu haa ta'u malee kan nama umurii kamiirratti mudachuu danda'udha. Innis waa'ee infekshinii ijaa keessumaa infekshinii ala ijaa konjaaktivaayis jedhamuun kan beekamu. Kanarratti ka'umsi kanaa maadha? Mallattoon dhibee kanaa maadha? Furmaanni kanaa maadha kan jedhudha. Mee akka armaan gadiitti hordofaa. Chaanalii kanaaf haaraa taanaan sabskiraayib gochuu hin dagatinaa. Fuuldureen ijaa yeroo ija namaa ilaallu bakkeetiin jechuudha. Bakki adii ta'e jira, bakki gurraachi ta'e immoo jira ija namaa keessa. Tishuun bakka adii uwwisee argamu konjaaktiivaa jedhama. Kan bakka gurraacha uwwisee argamu immoo koorniyaa jedhama. Fuuldurri ijaa tishuu kanneen irraa uumamee fi kallattiidhumaan mul'atu ala ijaa yookaan okulaar saarfees jedhama. Kan bakkee nuti ilaallu kun okulaar saarfees jedhamuun beekama jechuudha. Infekshiniin tishuu kanneenis infekshinii ala ijaa yookaan ocular surface infection or ocular surface conjunctivitis infectious conjunctivitis jedhamuun beekamu jechuudha. Ocular surface infection or conjunctivitis kan nuti jennu kun infekshiniin ijaa maalirraa dhufa jennee yoo ilaalle infekshiniin ijaa yookaan conjunctivitis kan jedhamu kun jarmoota ijaan hin mul'anne kanneen akka vaayirasii fi baakteeriyaatiin dhufa. Jarmoonni kun bakka qulqullina hin qabne ijaarratu yookaan bakka qulqullina hin qabne jiraatu jechuudha. Dhibeen kunis egaa qulqullina dhabuurraan namatti dhufa. Akka waliigalaatti kaasuudhaaf infekshiniin ijaa qulqullina dhabuurraa dhufa jechuudha. Dhibee kanaaf maaltu nama saaxilaa? Eenyufaatu carraa dhibee kanaan qabamuu qaba kan jedhu yoo ilaalle namoonni nama dhibee kanaan qabame waliin tuttuqqaa qaban dhibee kanaan ni qabamu. Nama dhibame waliin tuttuqqaa qabaachuu, qulqullina ofii fi naannoo ofii eeggachuu dhabuu, akkasumas wantoota qulqullina hin qabne fayyadamuu, balaa yookaan rukuttaan naannoo ijaa yoo mudate leensii irratti maxxanu yookaan kontaaktii leensi fayyadamuu, akkasumas immoo dhibee cobxuu kanneen qaban. Dhibee cobxuu kanneen qaban jechuun egaa kun daa'imman biratti haati dhibee cobxuu yoo qabdu ta'e daa'imni karaa gadameessaa haadha sanaa dhalate dhibee kana godhachuu danda'a. Neonatal conjunctivitis kan jedhamu. Yoo haati dhibee cobxuu qabdi ta'e. Nama gurguddaa biratti immoo harka saadhaan naannoo qaama saalaa yoo tuttuqe yookaan harka saadhaan naannoo qaama saalaa yoo tuttuqan ga'eessota biratti dhibeen cobxoo kun naannoo qaama saalaatii gara ijaatti ol dhufa jechuudha. Akka waliigalaatti garuu sababni guddaan dhibeen kun dhufu qulqullina harka keenyaaf naannoo keenyaa qulqullina fuula keenyaa eeggachuu dhabuudhaan. Mallattoon dhibee kanaa akkuma beekamu akkuma agartan suura irratti mallattoon dhibee kanaa inni guddaan diimachuu, hooksisuu, ija nama gubuu, akkasumas immoo dhukkubbii salphaa ta'e qabaachuu, ija keessa quqquuqqaan jiraachuu, wanti nama quqquuqu, wanti diskomfortii namatti dhaga'amu jiraachuu, imimmaan baay'achuu, akkasumas immoo kan wanti adii ija irratti argitan kun wanti ija walitti qabsiise yookaan ciimmaa kan jedhamu ciimmaa qabaachuu, akkasumas immoo dhagna gubaa, mata bowwuu, waa liqimsuu dadhabuullee hanga sadarkaa sana ga'uu jiraachuu danda'a jechuudha. Akkuma dura kaase egaa wanti dhibee kana namatti fidu qulqullina harka keenyaa fuula keenyaa eeggachuu dhabuudha jedheera. Dhibeen kun akkamiin daddarba yoo jenne harka wal fuudhuun booda yookaan harka erga wal cabbatnee wal qabnee booda ija ofii tuquu tun dhiqasiin yookaan osoo hin qulqulleeffatiin walitti siqanii qufa ufattiffachuu akkasumas immoo wantoota adda addaa kanneen akka boraatii, fooxaa fuulaa kanneen kana fakkaatan erga fuula keenya dhiqannee booda yoo fooxaa nam tokkotti fayyadamu fuula keenya ittiin gogfanne yookaan qoorfanne waliin yoo fayyadamne namatti dabarsa jechuudha dhibeen kun. Furmaanni kanoo maadha? Erga ka'umsi kana akkasii karaan daddarbu kana jenne furmaanni isaa yoo salphaadha ta'e ofiin of yaaluudha manumatti osoo qoricha hin argatiin ofiin of yaaluun ni danda'ama. Bishaan ho'aa fayyadamuun hanga fooyya'utti ija ofii yeroon dhiqachuu amma. Haa ta'u malee qoricha kanaaf fayyadamu karaa mana yaalaa kan kennamu jira. Qorichoonni gosa adda addaa jiru. Qorichoota kana egaa kan ijatti ta'anis jiru, kan dibamanis jiru, kan cobanis jiru jechuudha. Haa ta'u malee ogeessi kan isaan keessaa tokko filatee nama dhibee kana qabu ni barreessa. Haa ta'u malee namni hunduu dhibee kanaaf qoricha fudhachuu qabu. Eenyufaatu dhibee kanaaf qoricha fudhachuu qaba? Tokko yoo dhibeen kun torban lamaaf isaa olirra ture osoo hin badiin fuula keenya bishaan ho'aan sirriitti dhiqannee ganamaa galgala guyyaa 3-4 yoo osoo hin badiin torbee 2 ture. Akkasumas immoo yoo wanti malaa fakkaatu keessaa bahu jiraate akka sila jenne wanti cimmaa jedhamu sun wanti baay'ee walitti qabsiisu yoo jiraate
akkasumas immoo namni sun dhibeewwan daddarboo hin taane kanneen akka dhibee sukkaaraa, dhibee HIV kanneen ittisoo qaama gad buusan yoo qabaate qoricha fudhachuu qaba jechuudha. Dhibeen kun akkamiin ofirraa ittisuu dandeenya? Akka inni nutti hin dhufne akkamiin ittisuu dandeenya dursinee jennee yoo ilaalle tokko namoota mallattoo kana qaban irraa fagaachuu, tuttuqqaa kamuu booda harka dhiqachuu. Harki dhiqachuu faayidaa hedduu qaba. Harka dhiqachuu dhibeewwan daddarboo namarraa ittisu hin jiru. Kanaafuu nama erga cabbatnee wantoota adda addaa erga qabannee booda osoo ija keenya fuula keenya hin tuqiin osoo waan tuqiin harka keenya sirriitti dhiqachuu qabna jechuudha. Qulqullina ofii fi qulqullina naannoo, qulqullina harkaa, qulqullina fuula keenyaa sirriitti eeggachuu, wantoota fayyadamnu qulqulleessuu, dhibeen qaama saalaa yoo jiraate ariitiin yaala gahaa argachuu fi akkasumas immoo harka qaama saalaa tuqeen ija ofii tuquu irraa of qusachuu. Kun egaa akkaataa itti dhibee kana ofirraa ittisuu dandeenyu jechuudha. Daa'imman biratti illee kun nu hojjeta. Waa'ee infekshinii ala ijaa yookaan konjaaktivaayitiis ilaalchisee barnoota gabaabsee qabadhee jiru kanumadha. Waan dhaggeeffattaniif hedduu galatoomaa. Turtii gaarii.